caaltoo deemmoo waaqayyo caalmaa naafaa kennuun ani otoo dhibamin uummata Oromoo irraa maallaqanyaan bakka rakkooti keessan fuulee na dhaabe dhugaa waaqa jiraata rakkooti sin fuulee na dhaabe rabbuyyuu sin fuulee nama dhaabini ishoo bakka ta'e amma bagga nyaadhe uummata kiyya irraa nyaadhe otoo dhibamin nyaatte naan jeemi inni nama narra ejjetee bakka naqale kalaas ga'ee jira innis mana saattaa jiraatu anis mana keessatti jiraadha silli galee otu ija saatiin na argee jira agartuu saatiin na argee jira bar guyyaa sadii dhufeetu na arge mana sanitti ija akkamitti namni otoo dhibame jee maallaqa namarraa nyaata bani adam maalan afaani baasee uummata koo na gargaara onjee muudoo qabama na gargaara Oromooti yoo onjee nan gargaartanii isin rakkadee Oromooti na gargaara onjee nan gargaartanii kana naaf gootanii kana diddigsaa dhufee si galee wanni isa godhan jiru wanni natti balleessan jiru gaafa sana bilook isa godhan gaafaan mana amantaa otoo hin jiru kootu mana tokkummaatti ittiin barbaamta tokkaa kootu dhaan jiru nani bakka amantaa jira bire dhufuun danda'atu narraa dubbadhu jennaan gaafa sana inni na abaarran isa gaafa sana bilook isa godhan erga siyaani kinu quba Kristos kidaan namrati yeesiniin jedhee jira kini galee kidaan namrati jedhee ammas immoo rabbi gaditti nama takka sama abdadhu hin jiru jirti haajati ya kidaan namrati kalaas natti sin yaatina isaanitti sin yaadhu saambira sin ga'u ana hojii kiyya hojjedha Oromooti yoo sinii balleessa innis hojii isaa hojjetu atis hojii kee hojjedhu garuu araaramaati laal dhalli namaa kun beekta ofii of eeganiiti waaqannaa eege jedha ofii of eeganiiti waaqa moo jirille akka nageenya hin buusne kan irratti godhaa jiru isa sinii galee rabiti kalaas haa kun waan fedhe gochuu danda'a ani bakka isaa bakka inni ga'e hin ga'u Lakkitiijiin ammallee araaramaayii tokko ta'aayii dubbii kana